Kennaan afaan haaraatiin dubbachuu maali? Ta'umsi jalqabaa afaan haaraatiin dubbachuu kan ta'e gaafa guyyaa ayyaana 50ffaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 4 keessatti ergamoonni namoota walitti qabamaniif wangeela lallabuudhaaf gadi ba'an. Afaan jaraatiin isaanitti dubbachaa, isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii ni dhageenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17. Sababa kanaatiif kennaan afaan haaraatiin dubbachuu jechuun namni sun nama kan biraa tajaajiluudhaaf jecha afaan hin beekneen dubbachuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 hanga 14 keessatti Phaawulos kennaa dinqii hojjechuu akkas jechuun dubbata. Yaa obboloota koo ani mul'ata tokko yookaas beekumsa yookiin barsiisa tokko utuu hin dubbatiin afaan hin beekamne duwwaadhaan dubbachaa gara keessan yoon dhufee attamittan isiniif waa'ee baasare. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Akka ergamaan Phaawulos jedhutti fi akkaataa hojii ergamootaa agarsiisutti afaan haaraadhaan dubbachuun nama ergaa Waaqayyoo afaan ofii isaatiin dhaga'uudhaaf garuu yoo hiikame yookaan jijjiirametti kan hafe nama kamiifuu kan bu'aa qabu miti. Namni kennaa afaan haaraa hiikuu qabu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 30 irratti kan namni afaan haaraadhaan dubbatu dubbatee ture yoo afaanicha isa ittiin dubbatame sana beekuudhaa baate iyyuu hubachuu danda'a. Afaanicha haaraa kan hiiku erga afaan haaraan dubbatame sana nama hundumaafuu hiikuudhaan kanaaf hundumtuu hubachuu danda'u. Kanaaf namni afaan hin beekamneen dubbatu isa dubbate sana hiikuu akka danda'uudhaaf kadhachuutu isa irra jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 13. Afaan haaraa hin hiikamne ilaalchisee goollabbiin Phaawulos jabaa ture. Haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristaanaa keessatti afaan hin beekamne sagalee 10,000 dubbachuu irra warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiika qabu 5 duwwaa dubbachuu nan jaaladha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 19. Kennaan afaan haaraatiin dubbachuu har'aa fi tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 8 kennaan afaan haaraatiin dubbachuu dhaabbachuuf akka jiru eera. Ta'us dhaabbachuu isaa raawwatamuun dhufuu wajjin walitti qabsiisa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 keessatti gochi makaan Giriikii raajii fi beekumsa dhaabbachuuf jiru agarsiisuu fi afaan haaraatiin dubbachuu dhaabbachuuf jiru raawwatamuun utuu hin ga'iin dura akka afaan haaraan dubbachuun dhaabbachuuf jiru qabxii ta'een garaagarummaan ni jira. Ta'us kun barreeffama kana keessatti karaa ifa ta'een qulqulluu miti. Kaanis keeyyata kan akka Isaayyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 11 fi Iyyoo'eel boqonnaa 2 hanga 29tti afaan haaraadhaan dubbachuun akka mallattoo dheekkamsa Waaqayyoo isa dhufaa jiru akka ta'e kaasu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 22 afaan haaraan dubbachuun warra hin amanneef akka mallattootti ka'a. Akkaataa falmii kanaatti afaan haaraatiin dubbachuun warra Yihuudootaatiif akka akeekkachiisaatti Yesuus Kiristoosiin akka Masiihitti fudhachuu waan didaniidhaaf Waaqayyo Israa'elitti faraduudhaaf akka jiru agarsiisa. Sababa kanaaf yeroo Waaqayyo Israa'eliin irratti farade bara 70tti warri Roomaa Yerusaalemiin diiguudhaan kennaan afaan haaraa dubbachuun kana booddee kaayyoo itti barbaadame sanaaf hin hojjetu. Ta'us ilaalchi kun ni danda'ama. Barbaachisummaan afaan haaraatiin dubbachuu inni jalqaba raawwatame jechuun ni dhaabbate jechuu hin ta'u. Kennaan afaan haaraatiin dubbachuu akka dhaabbate caaffati qulqullaa'oon ifa taasisee hin mirkaneessu. Yeroodhuma wal fakkaataadhaan kennaan afaan haaraatiin dubbachuu har'a hojjetaa jiru caaffata qulqullaa'oo wajjin karaa waliin deemu irra hojii irra oolaa jiru afaan qabatamaaf dhugaa ta'uu ni danda'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 10. Kaayyoon isaa nama afaan kan biraa dubbatuuf ergaa Waaqayyoo isaan ga'uudhaaf ta'uu qaba. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 hanga 12tti abboommii Waaqayyoo karaa ergamaa Phaawulos kenne wajjin karaa walii galuun ta'uu qaba. Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate 2 yoo baay'ate 3 duwwaadhaan tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuutu isa irra jira. Namni hiikuu yoo jiraachuu dhaabate garuu inni afaan hin beekamneen dubbatu sun ofitti Waaqayyottis haa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 27 hanga 28tti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 33 wajjiniinis karaa waliin deemuun ta'uu qaba. Waaqayyo ofii isaatii Waaqayyo nagaati malee Waaqayyo sabrii hin qabne miti. Namni afaan kan biraa dubbatu waliigaluu akka danda'u yookaas dandeessuudhaaf Waaqayyo sirriitti kennaa afaan haaraa dubbachuu kennuu danda'a. Hafuurri qulqulluun kennaa hafuuraa hiruudhaan hunda gararraadha. Tokkoffaa Qorontos 12:11
Mee yaadi amma mishiinaroota bu'aa qabeessa ta'an akka ta'uu danda'amu utuu gara mana barumsaa afaanii dhaquudhaa baatanii namootatti afaanuma isaaniitiin isaanitti dubbachuutu danda'anii haa ta'u malee Waaqayyoo waan kana hojjechaa jiru hin fakkaatu. Afaanotni haaraan akkaataa kakuu haaraa keessatti mul'ataniin har'a waan mul'achaa jiran hin fakkaatan. Akka sana ta'ullee harrii guddaa barbaachisaadha. Amantoonni lakkoofsa hedduu qaban kennaa afaan haaraatiin dubbachuu akka shaakalan kan dubbatan akkaataa caaffata qulqullaa'oo kanaan walitti caqasaman karaa walii galuun hin taasisan. Dhugaan kun gara goolabbii kennaan afaan haaraatiin dubbachuu akka dhaabbate yookaan karoora Waaqayyoo waldaadhaaf qabu keessatti baay'ee mul'ataa kan jiru kan jedhutti nama geessa. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.